Akkam jirtu ijoollee Oromiyaa? Nagaadhaa? Barnoonni akkam? Gaariidha miti? Kun qophii Oromiyaa karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaatu kan isin ittiin qabeenya uumamaa fi namtolchee Oromiyaan qabdu ittiin daawwattanii wal bartanii fi biyya keessan bartanii boruu keessaniif ammoo biyya keessan guddisuuf, kunuunsuuf, beeksisuuf ittiin of qopheessitanidha. Qixaleewwan abdii addunyaa kanaa. Hayyee qophii torban darbeetiin maal fa'aa akkasiniif dhiyeessine xiqqoo isin yaadachiisnu miti. Torban darbee qophiilee ayyaanaatiin bashannanaa waan isin barsiisus daawwattanii qophiilee garaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaatan hedduu isaanii daawwachaa turtan keessaa qophiin Oromiyaa isa tokko. Hayyee qophii Oromiyaa torban darbeetiin yaadaan gara godina Shawaa Kaabaa qe'ee Oromoota Salaaleetti imaluudhaan hawwattummaa, seenaa fi haala hundeeffama magaalaa Fiichee daawwattanii seenaa fi haala hundeeffamaa akkasumas miidhagina magaalaan Fiichee qabdu bartaniittu miti. Hayyee galatoommaa qophii Oromiyaa waan daawwattaniif karaa qophii Oromiyaatiin waan isiniif darbus waan qalbeeffattaniif. Ijoollee naannoon Oromiyaa qabeenya dilbii tilmaamamee daawwatamee seenaan isaas himamee hin quufamne bahaa hanga lixaa kaabaa hanga kibbaatti giddu galeessarraas godinaalee fi aanaalee akkasumas bulchiinsa magaalotaa naannoo Oromiyaa keessatti qabeenya uumamaa hedduudhaan kan badhaadhedha yoo jenne waan daawwatamee namni kamuu ragaa ba'uufidha. Ijoollee mammaakanii mammaaku waa malee manneen aaruu jedhamitiire nuyis waa malee waa walii galaa qabeenya naannoo Oromiyaa isiniif hin kaasne. Ijoollee isin godina yeroo jedhamu akkamitti hubattanii hiikatti laattuu laata mee waliif himaame. Hayyee waliif himaa hiika garaa garaatiinis tilmaamaa turtan miti. Kanneen maatii keessan godina jechuun maalidhaa jettanii gaafachaa turtanis hin dhabamtani. Hayyee egaa ijoollee godinaa kan jedhamu jalqabaa akkuma dhalli namaa haadhaaf abbaan walitti dhufanii maatii jedhaman. Kana jechuunis haadha abbaa ilmaaf intala kana bira darbees akkoo fi akaakilee akkasumas abaabilee jechaa itti fufuudhaan biyya ta'uun wal horee baay'achaa deemu. Maatiin maatiitti dabalame ollaa ta'a. Ollaanis ollaatti dabalame garee yookaan gooxii yookaan ammoo walitti qabamaa mandira xixiqqoo ta'a. Egaa gareef gooxiinis walitti dabalamanii ganda ta'u. Gandigaa gareef gooxiirra xiqqoo maatii baay'ina qabu yookaan walitti dhufiinsaa maatiiwwan garaa garaa ta'a. Gandis walitti dabalamee aanaalee ta'a. Aanaan ammoo gandarra isa guddaadha jechuudha. Aanaaleen hedduunis walitti dabalamanii godina ta'u. Godina jechuun ammoo walitti dabalama yookaan walitti dhufiinsa aanaalee garaa garaa jechuudha. Egaa akkasuma jecha baay'achaa naannolee akkasumas ammoo hanga biyyaatti deema. Kanaafuu hiikaan godina tokko walitti dabalama aanaalee hedduutii jechuudha. Amma hubattan miti? Akka maatiirraa hanga godinaatti namni dameesaa babal'ifachaa akkuma deemu baay'achaa heddummaachaa godinatti ol guddachuu akka danda'u amma bartan miti. Hayyee ijoollee maatiirraa hanga godinaa fi naannootti kan qoodamuufis waan biraaf miti. Akka bulchiinsaaf tolu yookaan ammoo qabeenyaa naannoo sana jiru yookaan aanaa sana ganda sanaa fi godina sana keessa jiru akka biyyaattis jiru bulchuudhaaf kunuunsuudhaaf jechuudha. Hayyee ijoollee osoo jennu hiikaa godinaa isinitti himuuf jennee yaadaan deemne malee har'as qophii Oromiyaatiin qe'ee tulluu fi fincaa'aawwanii, qe'ee laggeenii fi dachee magariisaa qe'eetti sirni gadaa Oromtichaa leellifamee uumamni hunduu kabajaan keessa jiraatu qe'ee sirna gadaatiin bulee bulfatu dachee magariituu naannoo Oromiyaatti argamtu seenaa fi haala hundeeffamaa godina Buunoo Baddallee isiniif himuuf qophii xumurree jirra.
yaadaaf qalbii keessaniin qophii Oromiyaa caqasaati. Seenaa fi hawwattummaa godina Bunnoo Baddallee daawwadhan ammoo affeerraa keenya kabajaati. Ijoollee godinni Bunnoo Baddallee bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Iluu Abbaa Boor irraa of danda'ee godina hundeeffame akka ta'e ragaan arganne ni mul'isa. Ijoollee egaa godinni tokko godina biraa irraa yeroo ba'ee qophaa ta'uu danda'u haala bulchiinsa isaaf yookaan qabeenya naannoo sanatti argamu kunuunsuuf to'atanii bulchuudhaafi jechuudha. Ijoollee egaa gaaffiin keessan inni jalqabaa godina Bunnoo Baddalleef maqaan Bunnoo Baddallee jedhu maalirraa moggaafamee jettanii baruuf jarjaraa jirtu miti? Hayyee uummata Oromoo fi uumamni uumaan jaallatee lafa kanarratti uume martuu wayyoodha yookaan ammoo kabajamaadha jechuudha. Addumaan ammoo uummata Oromoof lafti lafee isaati. Ni kunuunfata, ni mararfata. Akka argees qabeenya lafarra jiruu fi lafatti hin fayyadamu. Safeeffachaa kunuunsaati uummanni Oromoo kan inni lafatti qabeenya lafarra jiranittis fayyadamu. Sababni isaa immoo lafa irraati kan dhalli namaas ta'e uumamni hunduu soorata isaaf ta'uu fi waan isa barbaachisu kan inni argatu kan inni hanga danda'e irra deemee wantoota garaagaraa humni isaa fi uumaan isaa fayyadamu kan inni fayyadamus lafa irraati waan ta'eef lafti Oromtichaaf lafeedha yookaan marartee waan kunuunfamudha. Ijoollee Oromticha ammoo lafarraa qotee dilbii kuusaa horii irra bobbaafachaa kan inni jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu bira darbee soorata lubbuu qabeessa addunyaa kanaaf ta'u kan inni qopheeffatu lafarraati. Ijoollee akka seenarraa gabaa'utti uummanni Oromoo madda walaabuu irraa ka'ee wayitaa lafa babal'ifachaa turetti lafarra ejjetee eebbifatee kunuunsaa irra jiraachaa as ga'e maraafuu kabajaan maqaa moggaasaaf qabeenya lafarra jirus ni mararfata. Maqaas kan inni moggaasu lafarra jiraate gosa dursee irra jiraachuu eegale akkasumas qabeenya lafa sanarra hedduminaan jiru irraa kaasee akkasumas ammoo taatee bakka sanatti isa mudate irraa kaasee akka seenaa ta'uuf ragaa kaa'aa maqaa moggaasaa as ga'e. Kanaafis ragaan godinaalee aanaalee fi magaalota naannoo Oromiyaa jiran kan seenaa fi safuu akkasumas qabiyyee abbaa lafaa naannoo sana nama jiraachaa ture yookaan gosa naannoo sana jiraachaa ture irraa kan maqaan moggaafamaa fi as ga'etu ragaadha. Ijoollee naannoo Oromiyaa iddoo hedduutti maqaan gosa Oromoo dursee bakka sana jiraatee ni ka'a. Maqaan qabeenya naannoo sanatti hedduminaan argamus akkasuma. Kun ammoo waan tokkoof maqaa moggaasuu dura kabajaa fi safeeffannaa uummatichi qabuuf ragaa guddaadha. Maarree ijoollee Bunnoon nama gosaan ilmaan tummee ta'ee fi ilmaan tummee keessaas ilma sadaffaa hidda latinsaa Oromootiin Oromoota warra Maccaa akka ta'ee fi Oromtichi Maccaa kunis jaarraa 16ffaa keessa sababa sirna babal'ifannaa lafaatiin gara dhiyaa Oromiyaatti sochii taasisaniin Bunnoon naannoo ammaa godina Bunnoo Baddallee jiraachaa akka turee fi Bunnoonis balbala adda addaan waamamaa godinaalee Bunnoo Baddallee akka jiraachaa har'aan ga'e qabeenya naannoo kana jirus kunuunsa irratti horee bulfachaa qotees dilbii galfachaa akka har'aan ga'e seenaan maanguddoota argaa dhageettii godinichaa irraa qoranne ni addeessa. Ijoollee balbala Bunnoon itti waamamu akka fakkeenyaatti kaasuufis Bunnoo Baddallee, Bunnoo Dabbassoo, Bunnoo Waamaraa fi Bunnoo Waabeekoo fa'a. Egaa balballi Bunnoo kunneenis godina Bunnoo Baddallee fi aanaalee Bunnoo Baddallee hedduu isaanii hanga daangaa Wallaggaatti warri jiraachaa jiran qabeenya uumamaa naannoo sana jirus har'aan ga'an balbala Bunnooti. Ijoollee godinni Bunnoo Baddallee maqaa gosa Oromtichaa warra Maccaa keessaa tokko kan ta'e balbala hedduun aanaalee godina Bunnoo Baddallee keessa akka jiraachaa jiran amma galfeeffattan miti. Maqaan Bunnoo jedhus maqaadhuma gosaa akka ta'e amma bartaniitu jennee yaadna. Hayyee egaa maqaan hangam akka kabajaa qabuu fi akka feeteedhaan waan tokkoofis ta'e qabeenya kamiifuu
nama dabalatee uummata Oromoo biratti akka hin baane yookaan akka hin moggaafamnes ijoollee godinni Bunnoo Baddallee haalli moggaasa maqaa fi haalli hundeeffama isaa erga kana fakkaatee egaa godinaaleen naannoo Oromiyaa hedduun isaanii qabeenya adda addaatiin badhaadhoodha. Godina Bunnoo Baddallee keessa hoo maal faatu jira yookaan godinni Bunnoo Baddallee maaliin beekamaa kan jettan yoo ta'e godinni Bunnoo Baddallee godina horsiisa loonii, oomisha midhaanii, oomisha dammaatiinis godina dorgomtuu hin qabnee fi godina qilleensa baddaaf badda dareen badhaatee uumama hundaafuu mijattuu taatedha. Ijoollee godinni Bunnoo Baddallee godina qabeenya uumamaa kanneen akka fincaa'aawwanii, holqa uumamaa, lageen adda addaa godina bosona uumamaatiin ammoo qixa hin qabnee fi godina magariituu, marartuu fi haadha lageenii, gaarreenii, tulluuwwanii fi godina hawwattuudha. Kunuu meesinuu daawwadha. Kana qofaa miti ijoollee. Akkuma godinaalee Oromiyaa hedduu isaanii godina Bunnoo Baddallee keessattis sirni bu'uura dimokiraasii addunyaa irraa kalaqame sirni uumama hundumaaf kabajaa qabuu fi kunuunsee wajjin jiraatu sirni gadaa Oromoos godina keessatti calaqqisiifamu godina biqiloota ilbiisota irraa kaasee hanga lubbuu qabeeyyii gurguddootti safeeffatanii kunuunsanii waliin jiraatanidha. Kanaaf ammoo ragaan taateen kamuu gama aadaaf gama seenaa Oromtichaatiin gama sirna gadaatiin kan furamuu fi uumamni kamiyyuu kabajamee kunuunfamee kunuu bosonniif lageen isin daawwattan kunuunfamee har'a gahuusaatu ragaa guddaadha. Kana qofaa miti ijoollee gama seenaaf aadaa isaanii ibsachuutiinis uummanni godina Bunnoo Baddallee fi naannoo isaa jiraatan aartiin yookaan sirbaanis waan dabarfachuu qaban kamiyyuu calaqqee aadaa isaanii kan ta'e gama aartiitiinis kan ofii isaanii akkuma Oromoota warra kaanii waan ibsatan qabu mee daawwadhaa. Ijoollee kana qofaa miti godina Bunnoo Baddalleetti addumaan ammoo uummanni naannawaa godina Bunnoo Baddallee jiraatan aadaa bosonaa fi qabeenya uumamaa hedduu isaanii kunuunsuutiin uummataa fakkeenya ta'anii fi qabeenya uumamaas kunuunsanii warreen qe'ee jedhaa fi qe'ee qabeenyaa badhaatii keessa jiraatanidha. Ijoollee lafti dirreen magariisa uffatee isin ilaaltan kun tulluun akka waardiyaatti godinichaa halaala nama hawwatan fincaa'aawwan bineensota shimbirootaa fi bosonaan badhaadhanii argaman kunneen kan isin ilaaltan da'oon bineensotaa fi shimbirootaa lageenii fincaa'aawwan isin amma daawwattan kun Oromiyaa keessa godina Bunnoo Baddallee keessatti kan argaman yoo ta'an biyya bira darbanii addunyaanfuu warra galtee ta'anii fi uumamni kamuu qilleensa qulqulluu akka furfatuuf qabeenya gahee isaanii baatanidha. Kana yoo jennu godinni qilleensa madaalamaa qabu bishaan gahaa qabu oomisha hedduudhaaf godina toludha. Godinni qilleensa madaalamaa qabus ofiisaa yookaan ammoo uumama naannoo sanaaf hafuurfatatu hin taane kan addunyaaf qaqqabudha. Kana qofaa miti fincaa'aan, holqi, tulluuwwan, gaarreenii fi lageen hawwatoo ta'an kunniinis yoo daawwataman qarshiin irraa argamu godinicha bira darbee Oromiyaaf akkasumas Oromiyaa bira kutee biyyaaf akkasuma jecha hanga addunyaattu bakka bashannanaa fi madda galii yookaan qabeenya qarshiin irraa argamu ta'uudhaan biyyaaf ta'anii biyya bira darbaniis addunyaafuu ta'u qabeenya uumamaa kan daawwate ni bohaara. Qabeenya uumamaa daawwachuuf ammoo daangaa malee turistoonni yookaan daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaatanii qorqalbiidhaan gammadanii qilleensa qulqulluu hafuurfatu waan ta'eef. Egaa ijoollee qophii Oromiyaa har'a karaa chaanaalii OBN gaamee daawwattaniin hawwattummaa fi godinni Bunnoo Baddallee qabu beektanii isinis qabeenya uumamaa fi namtolchee kunuunsuun faayidaa uumama hundumaa ta'uu bartanii hawwattummaa godina Bunnoo Baddallees qalbeeffattanii miti isinis qabeenya naannoo keessan jiru kunuunsuuf qabeenya naannoo Oromiyaa jiru beeksisuuf akka tattaafattaniif asumaan isiniif dhaamna. Hayyee naamusaan qophii Oromiyaa daawwattanii waa'ee godina Bunnoo Baddallee waan bartaniif galata qabdu. Qophii Oromiyaa kanarraaf qindeeffanne asuma irratti xumurra.
Ani Moonaa Naggasaati. Torban qophii Oromiyaa mata duree biraa qindeeffannee deebina. Hangasittuu nagaatti.